Jecha rahoo jedhamu dhageessee ni beektaa naannoo keessatti hiikaa akkamtu laatamaaf jecha kana. Sirni qalmaa guyyaa gaa'elaa gaggeeffamu naannoo keessatti maal jedhamuun beekama? Gosoota aadaa saba Oromoo keessaa aadaan fuudhaa fi heerumaa isa tokkoo fi isa bu'uura. Heera sirna gadaa keessattis tokko jechuudhaan heerri tokko jedhee kan eegaluu danda'e aadaa fuudhaa fi heerumaa bu'uura godhachuuni. Sirna qalmaa aadaa kan yeroo gaa'elaa gaggeeffamu wal qabatee waan walitti qopheeffannee qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti turtii bareedaa taasisaa isiniin jenna. Waa'ee rahoo haasa'uun duratti mee waa'ee bultiirraa wal qabatee sirbii Dooktarri kabajaa Artistii Alii Birraa waa'ee bultiirratti sirbii waliin haa dhaggeeffannu. Bultiin wasaasaadhaa maqsatti himamaa gar lameeniin qabuun nurratti dirqama. Bultiin namni tokko yeroo sadarkaa umrii ijoollummaa keessaa ba'ee dargaggummaa keessa taruudhaan gara dargaggummaa achi taree kan bultii ijaaruudha. Bultii wayita ijaaruu bultiin kophaa isii hin ijaaramtu namoota garaagaraa hirmaachisuun kan ijaaramtu yommuu ta'u uummata Oromoo biratti aadaa jalatti ramadamuus dandeessee jirti. Uummanni Oromoo uummata baatuu baasaa gurraacha sirna gadaa kan uumee addunyaaf gumaache sirni gadaa bu'uura walqixxummaa ilma namaa ta'uurra taree wantoota lubbuu qabaniif fi lubbuu hin qabneef wantoota afaan beekanii fi hin beekneef kan bu'uureeffatee ta'uun wal nama hin gaafachiisu. Bu'uuruma kana irraa ka'uudhaan aadaan calaqqistuu seeraa fi heeraa tumee yommuu taatu sirni gadaa wantoota bu'uura sadii kan of keessaa qabu. Sadeenis dhandhaarraa jiruu fi jireenya ilma namaa kan akka aadaa, heeraa fi seeraati. Tumaaleen sirna gadaa tuman sirni gadaa ka'umsa godhatan inni jalqabaa aadaa fuudhaa fi heerumaa ta'uu sagantaa kanaan duraa keessatti isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Maarree heeruma jecha jedhurraa heerri akka moggaafame wal nama hin gaafachiisu. Nis ni himama. Sirna aadaa fuudhaa fi heerumaa keessaa tokko kan ta'e rahoodha. Rahoon sirna qalmaa guyyaa gaa'elaa olaanaa fi olaantuun seensa karra irratti gaggeessan yommuu ta'an sirna yeroo ammaa akka waan falaa fi falfalaatti fudhatamee gara badduutti deemaa jirudha. Rahoon wal qabatee namoota waa'ee aadaa beekanii fi hin beekne garaagaraa kan dubbifne namoonni dubbifne hangi tokko beekuus hangi tokko irra guddaan waan hin beekneef namoota waa'ee rahoo beekan akka odeeffannootti rahoon sirna qalmaa yeroo aadaa fuudhaa fi heerumaa kan gurbaa fi intalaan raawwatamu sirna abboota akaakilee fi abaabilee keenyaa kaleessaa isaarra laaffachaa dhufe ta'uu kan nutti himanii. Dubbiin namaa qalmaree caaltii yeroo jedhan namni dhageessan yoo jiraatte sirna duubatti aanee kana sirni qalma gatii qabaachuu kan namatti mul'isudha. Keessahuu naannoo baha Oromiyaatti namni fuudhee tokko yeroo qarmaammee gubbaa ga'u beeyladaa mataa muree ol seena. Rahoon yeroo gaa'ilaa qofa osoo hin ta'in yeroo duularraa fi adamoorraa galanis kan raawwatamu ta'uu namoonni dubbifne kun kan nutti himani. Rahoon wal qabatee wantoonni qalamu re'ee fi hoolaarraa yoo ta'u aadaa fuudhaa fi heeruma Oromoo Harargee keessaa oolmaan afran qalloo biratti kan qalamudha. Adeemsi isaa kan mataa isaa of danda'e yommuu ta'u dursee re'ee yookaan hoolaa qalamuutu ablee waliin qophaa'a. Kaayyoon ijoon sirna kanaa milkaa'inaan namoota lameen walitti dhufe kanaaf yeroo ta'u amaamoonni yookaan gaa'iloonni akka mooraa warra gurbaa balbalarra geeniin isiin duratti qabuudhaan inni qalaa. Kunis akka aadaa Oromootti
ija isaanirraa hambisuu akka ta'es ni odeeffama. Qalma kanarratti yaadonni hedduun kan ka'an yommuu ta'u, akkuma warri gariin hafuu qaba jedhutti warri hafuu hin qabu ja'anis faayidaa qalma kanaa barnoota mataa isaa danda'e qaba jechuudhaan barnoota kanaa wajjin kan teessisanii wayita qalusanii isin duratti qabuun amma booda taligaa hojii kophaa isaa godhaa ture akka kanaan booda kophaa hin goone isarraa qooddachuudhaan kan gargaartu ta'uu mul'ittuu aadaa fi seenaa calaqqiftuu waan taateef sirni kun laaffachaa dhufuun aadaan Oromoo akka laaffattuu fi bultiin akka facaatu gara bultiin faca'uutti cehuunis dhufuu danda'u kan teessisanii. Namni fuudhu tokko maaliif akka fuudhuu fi maal eenyu akka godhuu qabu beekuutu irra jira. Amma aadaa santu laaffachaa dhufee bultiin hawaasa keenyaa diigamtee namni keenya irra mana murtii irra wal dhaabaa jira kan jedhanii. Isaa dukkanaa jalqaba ifaati rakkinni maayidhaa dhufa bal'inaati. Isaa dukkanaa jalqaba ifaati rakkinni maayidhaa dhufa bal'inaati. Isiin osoo qabuu sodaattoo kan akka qabdu dirqanii achirraa tokko jechuun gara hojiitti galti. Guyyaa sanirraa eegalee wanti godhan hundi waliin godhama. Dukkanti dhabamte warra rumaa fee turuu si dhaqqabee bal'inni si dhufe. Dukkanti dhabamte warra rumaa fee turuu si dhaqqabee bal'inni si dhufe. Foon qalamee dargaggeessa halkan san bishaan guurutu nyaata. Dabaree wanti itti aananiif barnoonni rakoon eegale. Itti fufuudhaan iddoolee barsiifannii gaggaariin ergaa dabarsan itti hubatamu. Mana keessatti ijaarame kan qalamaa seenanii. Dukkana bariisa ifa booda jira. Ililbee waan biraa waati kumaa hafe naa obsiyaa garaa. Waati kumaa hafe naa obsiyaa garaa. Kunis ergaa mataa isaa danda'e qaba. Akkuma goggodhattee seentutti jalqabbii bu'aa bahii bultii obsaa fi dandeettii akka gaafatu barsiisaa agarsiisudha. Hawaasni muuxannoo haala kanaan dhaalaa dhufee fi isaan re'ee rakoo fi qalamaa hin beekne jidduu jiru dachii fi samii akka ta'anis kan nutti himani. Kanaafuu bu'aa qabeessummaa sirnoota aadaa utubanii baarree dhalootaa barsiisuun ga'ee mara keenyaati. Torbaan sagantaa fakkaattuu biraa akkanaa qabannee kan wal agarru ta'a. Arraaf xumuree nagayetti.